ዛሬ ከእናትየው ጋር ነው መቆም ያለበት። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ፍቅርን በሉት ምንም በሉት የራሱ ጉዳይ፣ ግን የአንድ ሴት ልጅ ህይወት መበላሸት የለበትም። እኔ አንቺን ራሱ እግርሽን በሰብርሽ ደስ ይለኛል። ጠዋት እንደው ማሳዘን እንዴ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو أم غيوتا سديدورا غربا سورة ساسرة تكرتم كون تيجري ده سباني أمريكا من سوتا جراتا إنتلا كنا جالة توري إنتلا تكون جيزي جرامتي نبي هتني وندوق وتون كساني موديلس تيدا إنه ما يوفي فيني منصور جمالي وجنين تورته منصور اللي نفور جدا جلا فيها توري شودا so إنتلا تكون isin sabni si amara garu zignati Amerika gabdi amari fasritin betu garu gurba kana jalatte wajin turti jeta ja oli turti jirti so boda hati si hatin talakana tigret nerumtu amara rumalala du terumi tigren gari miti zarinyana da menamin rakos raga boda jette intalti dura dabatte chu so akka dura dabatten hati natti nerumtu intalti Ethiopia galte gurba kana jalatte waan jirtuuf jireenya Ameerikaatti sin barbaadu anfammaseen jira. Itoophiyaatti beeksisa dalagaa hojii miidiyaan hojjedha. Itoophiyaatti hojii garaagaraa hojjedha jettee Itoophiyaa galte jechuudha. So gizee Itoophiyaa galtu gurbaa kana wajjin hariiroo gaarii wal fuuchuudhaaf turanii booda jireenyi Itoophiyaa ta'uu dhabee karaa Ameerikaatti illee akka deebitu goote jechuudha haati. Booda gizee dhuftee Ameerikaa galattu gurbaa kana si dhiiseeraa nama biraa laalladhu fuudhii jetteen. Gurbaan miira keessa galee aaree akkamitti akkas ta'anoo sin jaalladhaa duraana too wajjiniin turre jireenya gaarii wajjin dabarsanaa jirre haadha kan keetu iyyuu si dhowwite ani immoo haadha kenniisuu jedheen. Guyyaa sadii dura itti baallamatee cinqaa ture. Guyyaa sadii booda miidiyaa kanarratti hedduu dhaadataa ture gurbaanii haadha keenya galaafadha jedhee akkuma jedhame halkan sa'aatii sadii irratti haadha isaa shugguxiidhaan dhahee haati duutee jirti jechuudha yeroo ammaa kana. Amma intalas dhabee haadhas dhabee jechuudha. Amma intala kana hin argatu. Haadha ajjeesee kan intala fuudha jechuun hin danda'amu. So jaartii ofii ajjeesuun faashinii ta'eedha. Amaarri kun eengadduma lafa dhiitaa turte. Kanaan du'a lama irratti lafa dhiitaa turte. Akkamitti jaartii ofii ajjeesa jettee Oromoo maqaan balleessaa turte. Har'a amaarri jaartii bira kutee haadha jaartii ajjeese. Haadha jaartii. Waan jarri kalee Andu'aalam Gosaatiin jedhaa turan rabbiin har'a manatti isaan galche jechuudha. So yooniin maanya lafa dhiite jijjiisoo lafa dhiite wanni jedhu fidan hin jiru nu gurbaan Ameerikaatti nama ajjeese waggaa ni hidhama hanga takka hanga waggaa 19 hanga waggaa 20 ni hidhama. Sanaan booda ni ba'a gurbaan sabaan Tigreedha jechuudha. Hanga dhuma sagantaa kanatti waliin tura nu jajjabeessa sheer koppiliin kiyyaa ragaachuu fataa balu. Amma wanni nuti jennu asirra dhaabbate.